kana sindura hunda keessatti mililik rajim mari eenyura ila hanga biyyin boot ofuma wal nyaanne bar garte sirni garte cunqursaa san ofiifu sabate kaadha saba guddaa kanarra irkate adda qoodeeti dhaaba adda godhatee nu nyaachuu ture hatta harma muraasanuu ijaruma kana wal mure malee eenyu nama mura dhufe qaarraas dhukkee walirraa kaasuu jiru kanuma miti obboleessa isaa arra oromoo sirraa abimuwaas oromoo miti ayya bo oromoo miti dhiiga kiyya laaboraatoorii geessite ati eenyu oromoo siin jedhe eka eenyutu ati oromoo sii kennee ani oromoo narraa fuudha eenyu kitaaba kami wangeela ani quraanaa murteessite eka abimuwaas oromoo namni afaan amaaraa dubbateef amaaraan ta'u namni afaan oromoo dubbateef oromoon ta'u walii galle soo kanaaf jirana jabaadhaa sooshaal miidiyaa tanas limiti godhadhaa limiti suusiin jedhan suusii farshootiif timbootarra sigaaraarra shiishaarra qaatiirra hamtuun kana ka dhiiga kee keesseenee dhukkubaan saaxilu taa'umsee akkanatti teessu dhukkuba kaleedhaa tiruudhaa sombaadhaa kan ijaadhaa qaama kee gogaadhaa sammuu kee fiizikaalii meentaalii rakkina sirra fida ammoo ofirratti hin argitu ammoo gaafa waggaa 50-60 cidhoyte idimee keessi gabaabsite waan kun namni guyyaa guutuu yoo ijumaan waanuma kan iskiriinuma kan eegaa ole arra ijjite bareeddu gaafa ilmaanis fuutee ilmaan 5 jaadolte ijjiteen argitu meenaa dubbisaa taabboo dubartii fi dhiira addaan baastu haadhaaf ebbaan keenya waggaa 80-70 jiraatanii ijji isaanii maana bilbilan zaatana yaa jiran boo dhaabbadha blook sun godha ijji isaanii waa hunda argiti wal jaalatan waliin jiran wal jaalatan isiin kan biraan beektu innis kan biraan beeku abbaa magarsaa haadha magarsaa haadha maamad abbaa maama wal qaqqabachaa akkanatti waliin jiraatan walii galle buskamen so akkasi jirana akkasi ijji teenya osuma isinitti ijjinu akka warra chaayinaa nu taate ijjinu keessa kutte sooshaal miidiyaa kanarraa saniif dalagachaa barachaa nyaachaa shaakalli qaamaa godhaa nyaata si barbaachisu nyaadhu follower tiktokin boru gobata irran kaayatin takka maal jette nama arrabsuun beekamte mee siniifin hima nama arrabsiti gaafa gartee famous waati qotaatee manni ol keef oromoo tana dhukkee kutaa hunda dhukkee irraa kaasti kan du'ee fi kan jiru sheekanii fi abbootii amantaatis gaafa warning irra kaa'e yaa lammiitoo oromoo miliyoona 70 akkana bannaa taachuu si komandoo afran qalloo ilmaan raayyaa ilmaan maarreen irraa kaasaa warning isin bira akkana jetti gaafa warning irraa kaate ammas bakkuma sii deebiti bar yaa jarana hattuun hin amanamtu jedhan bar uummanni sooshaal miidiyaan kun hin amanaman jiran amma dhiifama gootee fi amma si arrabsee abboo dhiifama si godhe dhiifama naa godhe jedhee ramadaana keessa dhufe baatii ramadaana affoon lillaa jedha rabbi jecha dhiifama naa godha irra gartee irra naa darbii si jedha hayyeetaan guyyaa iidaan raasitti eegala bakka ayyaana iidaa godhee guyyaa sanii eegala si nyaachuu yaa jarana waan fokkottu sooshaal miidiyaan bosona leenci keessa jira hantuunni keessa jira adurreen keessa jirti kan amantii qabu amantiin qabnes keessa jira kan si eebbisuu fi kan si xiqqeessu kan si saaxilu keessa jira rabbi sin saaxilin bara kana lubbuu kan kee malee qaama tokko namanin lubbuu tan tee malee qaama tokko iccitii tan hiriyyaan iccitii tan siin dhoositu haati manaa keetu iccitii bara kana dhoosisuudhaaf nama tanuma jabduudha qaadhi manga naumati bara assalamu alaykum faa jetteen keessaa dhuftee sheeyni nama jana sin jetti ba dhuftee sagalee gabbaaste ofuma salaamteeti ofi assalamu alaykum sin jettee salaamtaa san gaafa deebifteef keessaan dhufee na jana sin jetti jiran kan isin argisiiftu laal jiran akkana bar walii galle amma fakkeenyaaf dheengadde iimoo wayirratti sheeyticha tokkootu namni takbiir namni 800 maal jedhu jarana namtichin dirqine jarana waggaa meeqa qaraasisu jira isin birri kan nitu sanuu isin ni manne inni birri maleen qaraasisu hin jenne yoo birri maleen qaraasisu jedhe deembira walii galle deembira maal gootaree yoo dandeenye sin arrabsine hojii isaa ta'u aliif barsiisee quraana waggaa meeqa barsiise galatni ilmi namaa hanqalumatti ziiroo nama gootan isin Jawaaris qabsoo inni waggaa meeqa godhe ziiroo gootan jaalmarroo barumsa yuunivarsiitii dhiisee bosona biyyee uffatee bosona keessa ciisu ziiroo gootan abiyyi waan dalagee bosona anqa kanallee achi keessa taa'u ziiroo gootan isin oromoorraa namni galata barbaadu waraabessa bira waa barbaadu waraabessa gartee
nama icciti bira kaayyatuun tiisine waraabessi ati foon bira keessee siif ni eega icciti nama siin dhayne wallahi lazim icciti siin eegu kijiba irra kaayeti suuraa tolchee sagalee iditii godhee addunyaarra si saaxila jiran namni addunyaarra nama saaxilu rabbiin usuma saaxila kanuma jajjabaadha khayri dalagadha halkan keessan halkan gaarii siniif haa godhu gariin mana hidhaatii boo'u jira gariin algaa mana hospitaala mana yaalaatii boo'u jira gariin ilmoo dhabee boo'u jira gariin haadha manaa haadhaa duubaa dhukkuba gariin ilmoo jalaa dhukkuba gariin abbaa duubaa dhukkuba garii firootanii duubaa dhukkuba gariin hiriyyaa duubaa dhukkuba gariin quufee ruuzaa fi asiira kana quufee zarraf yaa zawjatu jira sirra taa'ee fayya qabna gariin yaa rabbi rifeensa kiyya kana mala agartee yoomiin tolta jedha amma ammoo rifeensa akkana godhee jiram gariin rifeensi isaa maal fakkaatanii beektanii gartee dirruma gartee Itoophiyaa fi Gibsi irratti taphate fakkaata. Hindi takkanna godhe barustas hindi tokkotu naasirrees ennaan afaan laasan hin baano gubbaatan hin baano namni gariin hin qabu bara bakka tana istuudiyooma Itoophiyaa fakkaata gariin irratti taphachuun ni taalam waancaa yaa rabbi rifeensa kana yoomiin gartee dhaabbadha jedha gariin gartee dubartiin garii too garii rabbi subhaan rabbiin kun ajaa'iba bar nama hunda adda adda godhe tokko laala ammoo kana funyaan ajaa'ibaa kanatti kanne garii baxxee godhe garii baxxee godhe garii gurra isaa kana rabbiin fuudheeti illeensuma fakkaata illeetti mun jiru namni akkasii higa ayyo rabbiin uumaa rabbiitiin waliin arrabsanii bar waan rabbiin tolche gariin rifeensa isaa yoo xuyite rifeensa akkasii waraanu fakkaata dhadde gariin rifeensa isaa akka hindi shaa jedhe gariin bifa kana gurraacha rabbi subhaanahu wa ta'ala waan yaa jarana subhaanallah arrasila waan isin hin jedhu mata kan isin hima fuula kanarraa mallattoo wayii AB wayii waan gartee waan itti saalfattu akka waan namni sitti hin feene takka fuula kanarraa osoo qabaatte viidiyoon hin bahu dur dubartii teenya amoo viidiyoon kadhattuu as hin baatu kadhatanii wal baasu turanii bari hin saalfatti guyyaa takka gadi baati achi booda fuula agarsiifti harma agarsiifti borcee agarsiifti akkasuma gaddeemti bo amma chi duuba agarsiifti bakka quci bidiggii agarsiiftee miti amma digrii kallattii hunda argisiifti amma asirratti gartee waa hunda argisiisaan jirtu harmi kan kooti qaamni kan kooti jette jara namaaloo osoo yaa jara namaan haasa'uu wallaale ani aarannoo bakka inni irraa eegalee bakka itti dhaabu wallaale haasa'uuni gartee dubrummaan qabu jedhani waanuma namni dura haasa'inna itti dabaladha kanuma keessa barakaa rabbi isin haa kaa'u rabbi jecha isin jaalanna nuu isin xiqqeessina isin hin xiqqeessun waluun beeynu waliin hin nyaanne waliin hin deemne karaayi maa wal xiqqeessun ganda kiyyan beeytu umrii tiyyan beeytu beekumsa kiyyan beeytu qabeenyan kan qabuun beeytu akkanuma dhufee namni wal arrabsun Oromoo ta'uu maal na beeytan afaanuma Oromoo haasa'eef abummoo haasa Oromoo Amaariffa haasa'u yookaan afaan nama madaalina kitaabnummaan tokko gartee kitaabnummaan tokko saba kana caala jedhuun jiru hundi keenyaa uumama rabbiiti uumama waaqayyooti Amaaras fannoo isin jettan kanaas rabbi uume sayxaaniin uumne Arabaas Faranjiis Oromoos Suudaanis hunda isiitu bifaan wal cunqursuu kana ilma namaa kana wal godha malee rabbiin biyya lafaa kanaas takkuma uume Ameerikaa fi Itoophiyaa jedheen uumne rabbiin lafuma uume bar قرتي الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ربي نجوا جا كيسة بنتي وقافل فاهم مجد. داجرة كانوا لقاشيمي من لا لا أستاذ زنا عساك جان. إنك أمراني وانتي إنك أمراني وانتي ميديا كان رتبارة تامي. amma keessa ba Ameerika biyyar wal qoodurra darbame biyyuma keessatti fakkeenya famma ani wallagga yoon ta'e wallagguma keessatti amma kutaamti wallaggaa kun ciccite akka wal qoodutti waan akkasiifaaf baratamaa jira kanaaf illee mee dhaamsa gabaabaan budhaama maaf jennaan kutaadhaa fi balbalaan namni hidda dhalootaa ni qaba bar nabiyyoonni hundinuu hidda dhalootaa nama qaba hundi keenya jedha nabi Muhammad akka jedhu gartee yaa ilmaan namaa jedhe nuti ilmaan namaati bishaan sanirraa rabbiin isin uume haati teessaniif abbaan keessan tokko Adam mina turaaf jedha Adam biyyeerraa uumame hanqanuma ati zooroo wara biyyee gartee wara mareet gartee duuti uumamni keetilleen asliin orjinaalii jalqabni kan kee biyyeerraa deemtee ammas biyyuma deebita
deebitee ammas biyyuma tanarraa kaatee fuula rabbii dhufta. Walii galee soo namni gartee balbalaan wal qooduun hidda eenyu maal jettaniin ganda qabaleen akkana wal qooduun kuni waan bu'aa takka hin qabne. Namni gartee safara gartee kaabaa fi bahaa fi harargee dhiyaa wallagga kaabaa fi wallagga maaree kuni jarana gartee qubsuma gartee namni akkaataa ittiin qubatu lafarra malee Oromoodha jarana. Kan bahaa fi kan kaabaatis Oromoodha. Gaafa Oromoo takka rakkattee buqqaatee dhuftu isin warra miskiinaa jedhanii kan arrabsan. Jarana maali sabuma kee arrabsitaa bar namni Oromoo arrabsu of arrabsu jira abbaasaa arrabsu jira bar ati maraataanis Oromoo tana keessa lakkaawameeti kan nama saaxilus gobanaa daaceetis keenyumaa miti abbichuun keenyumaa mi Jawaar keenyumaa jaalmarroon keenyumaa anis kunis atis hundi maraataa fi tamaraatu hunda walitti dabarree Oromoontu miliyoona 70 jechaa jirraa miti keenyuma ati addatti yoo baafte kutaa takka qofa Oromoo dheenyu siin jedhe amma bigizee biyya Arabaa kana jiran amma warra tokko nagarree akka qabsoo godhee daangaan Arsiitiif Harargeedha akka Suudi Arabiyaa keessa jiru warra duula. Daangaa biyya Suudi Arabiyaa keessa jira, Dubaay keessa jira, daangaan gartee Wallootii fi Shawaa fi Harargee fi Arsiidha. Biyya ta'e dhaqii yoo feete qabsaa'eef qaba. Namni daangaan qabu wal keessa deemu jira, wal fuudhu jira. Namni amantii wal hin laallatu boo gariin kiristaana fuudhaa, waaqeffata fuudhaa, islaama waluma fuudhu jira boo namni. Walii gallee namni ollaa ganda keenyatti bishaan soogidda shaboo walirraa liqeeffatee ilmaan wal bira dhiisee ka gariin joollee wallahi ganda keenyatti hin beekam. Nama kiristaanaatu hoosisaa joollee islaamaa guddisee hin beeka. Akkana namni waliin jiraata. Gaaza walirraa fudhachaa, ibidda walirraa fudhachaa, harcee yookaan ficaa, wooma nyaataa, waan dhugaatii walirraa fudhachaa akkana waliin jiraate. Sooshaal miidiyaan kun yaa jirana. Namni isin biratti gartee rahmatan qabu bineensinu. Maali namummaan eessa deeyte fiilingii wayii jiraachuu qabdi bar yoo obboleessa kee namni tokko suuraa isaa gaggaragalchee arrabsu jiru dheeyxeetun yoo akkam dadhabde yaa obboleessa kan koo amantii yoo qabaatte namni kun yoo saba keetillee too baate nama akka ta'e ni beeytaaye nama rabbiin kabajetti godhee harka isaatiin uumeete maa gaggaragalchite jechuun illee akkamitti dadhabde dhiisii jechuun akkamitti dadhabde eekaa maa iddoo san sheer goota maaf dheeyxee jala teessee koomentii itti muddi jetti bar itti muddisa itti muddi itti bar aizo maashaallah jettiin teesse kana anaaf beeka la ilaha illallah kanaaf ilmaan warri sooshaal miidiyaa kun akkuma tokko gaafa tokko asin dura jedhe Oromoon kutaa 10 meeqa jennaan kutaa 12 jedhe boo tokko hay Oromoon kutaa 10 takka beeyna akkam jennaan ta sooshaal miidiyaa tana guutti dabalte 12 jedhe tuni Oromoodha malee Oromoo miti Oromoo so ummata addaati kun ummata adda wali qabame ummata bayyaa'inatu walii galle kanaaf rabbiin isiniif haa laaffisu gariin hirriibaa udhiise nama maadaamin tumtuutu dhufee sooshaal miidiyaa irra suuraa namaa gaggaragalchee nama tumaa bar maadaamin qumi yaa kalbi yaa hawaan yaa binti qumi taali jettuunitu ustaad akkanaa maarri akkanaa sooshaal miidiyaan nama hunda waluma qixxeesse doktooraas hayyuus injiinaraas barsiisaas faarfataas sheekaas hunda wal qixxeesse ka barataa fi barsiisa adda wallaallee bar wallahi barataa fi barsiisa adda wallaallee hundi si arra eenyutu arraba nama qabuu dandeesse irratti eenyu daangaa namni isa godhuu danda'e yoo safuu fi duudhaa Oromoo san qabaatee to'annoo namarraa dhaabbate malee gadi bu'aa asirraa mee manni kun namni 500 fi hanqi 600 kun jirtan kun gaduma bu'aati mee namni waan itti jiru deema laala aadaa isaa barsiisu jira amantii barsiisu jira irra hedduun rakkata gargaaru jira arrabso gammadeetuma caffaru sirbarra kaayyate akka gartee quraanaatitti sirbi haram akka wangeelaatittis namni gartee Aamos raajichaa keessa yoo deeyte gartee maal jettaniin gartee maasiqoo keetii fi gitaara keen barbaadu narraa fageessaa ya rabbiin faarfatu mootummaa warri gartee artistoonni kun mootummaa qayyootitti hin galan jedha quraana keessa suuratu shu'araa washu'araa yawma idhin yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun bakkuman taane seenan jedhe ati bar jannata nagalchita intaluma tana faarsaa ola rabbiin faarsan sila ulfina waaqayyoon faarsani dubartuma faarsaa olabbo dubartuma ta mudhii sonsaa si malee takka keetii waaqayyoon takka teetii tana malee hin dhumne jedhan eenyu sin jedhe takka teetii hin dhumne rabbiin namuma ati nama waaqayyoon na faarsaa jedha ati dubartii faarsitaa jechuudha walii galle dachuma faarsaa ola jarana gama rabbii deebi'a addunyaan tun gabaabdu yoo akkam jedhan yoo akkam dheeraatte amata 70 80 jiraatta
Yoo achi dabarte akka gartee diivi baktiyaa nasiib warri argee jedhu tokko nasiiba carraadha mata dhibbaa fi akkanoo seente. Hin jiraattu asirra. Nabiyyoonni ni biraajoonni nu biyya lafaa kanarra hin jiraanne hin duuta. Duutii hin dhufti. Wanni lubbuu qabaa hundi hin duuti. Namni waa hundarra amantiirra waliin galu. Siyaasaarra waliin galu. Sooshaal miidiyaarra waliin galu. Du'a ilmi abbaa fadhee inni amantii qabuuf hin qabne ani hin duu kan jedhu tokko hin jiru. Mee harka baasaa ani hin duu kan jedhu. Hin boqodhu kan jedhu asirraa biyya lafaa kanarra hin deemu. Tokkoon sin jirtu maraataa yoo taate malee. Hin dhabamu bara kana sooshaal miidiyaa irratti maybe seexaanni itti ati hin boqottu hin duutu biyya lafaa akkanuma bara baraan jiraatta kan jedhuun mul'ata addaa agarsiisaa bara seexaanni. Walii gallee eekaa seexaanni sanii akkanuma jiraataa bara kanuma bara dur gartee abbaa keenyaa fi aadam akkas godhuu ture. Ka gartee nabi Muhammad bara nabi Muhammadis ture bara Yesuusis numa ture bara raajii hunda numa jira bara seexaanni hin duune bara numa jira bara namtichi san ilaarra